Ashama harka fuunee kabajamtoota fi jaalatamtoota ilmaan Oromoodhaa qaqqaalii kan sadarkaa idil addunyaatti argamtan nageenyi keenya oowwaan iddoo isin jirtanitti isin ala qabu isin jecha egaa hundi keessan akkuma beektan yeroo ammaa kana obboloonni keenya ilmaan Oromoo qaqqaaliin sabboontonni jechuudha wareegama qaalii kafalanii biyya Saudi Arabiyaa dhaqan mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti dararaan dhiittaa mirga namaatii fi gochi shukanneessaan garaagaraa irratti raawwatamaa jira waan baay'ee tokko nama gaddisiisuu fi wanni qalbii nama cabsu obboloota keenya irratti raawwatamaa jira. Obboloonni keenya mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessa jiran waggaa tokko waggaa lama waggaa sadii murtii tokko malee ho'a san keessa qilleensa osoo hin arganne aduu odoo hin agarre mana san keessa mana qullaa keessa rafan san keessatti dararaan kan hin jedhamne ragaa jira jechuudha. Kun dhimmi isaanii kun dhimma biyyaa oliiti dhimmi isaanii kun dhimma siyaasaa oliiti jenneeti ilaallee hubanna jechuudha. Kanaaf rakkoon Saudi Arabiyaa mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessa jiru kun furmaata akkamitti argachuu danda'a ilmaan Oromoodhaa karaa kamiin biyyatti galuu danda'an ka jedhu ilmaan Oromoo biyya Saudi Arabiyaa keessa jiran koominitiin hawaasa biyya san keessa jiran kan Riyaad jiru ka Jidda jiru warroonni biyya san keessatti ayyama mootummaatiin ijaaramanii jiran qaama mootummaa biyya sanii wajjin dalaguudhaan ilmaan Oromoodhaa mana hidhaa Saudi Arabiyaa san keessaa baasanii haala isaan biyyatti erguu danda'an mijeessuu kan danda'an isaan jechuudha. Karaa kamii fi akkamitti ka jedhus bal'inaan isiniif ibsuu barbaada jechuudha. Odoo sanitti seenneen duratti ammoo obboloonni keenya kun akkamitti biyya san dhaqanii haala akkamittiin mana hidhaa sanii keessa jiran ka jedhu irraa tuttuquun barbaada jechuudha. Egaa kan hundi keessan akkuma beektan obboloonni keenya kun irra baay'een isaanii warra afaan qurxummiitii bahee galaana gubbaa dabaree gammoojjii fi gaara Yemen san keessa deemee guyyaa meeqa beelahee dheebotee rakkatee maatiin lafaa fi qabeenya itti gurguratee ooluu itti gurguratee lubbuu isaa baraaruuf jecha ilma isaa waan hunda san hunda keessaa baasee daraa san hunda keessaa baasee ilma kiyyaafis dabartee maatii kennaafis dabarte jedhee maatiin odoo yaadu ammoo hamileen isaanii odoo achi hin gahin manaan isaanii yeroo karatti hafu baay'ee tokko hamilee nama cabsaa nama gaddisiisa jechuudha. San bira dabaranii san hunda ta'anillee biyya namaa keessa dhaqanii biyya Saudi Arabiyaa san keessatti dalagatanii qabeenya isaan qadhaabatan kan nama biraa qaban isaa ta'uuti ka lafaa qaban isaa ta'uuti ka abbaa nama isaan hojjechiisu isaan dalagsiisu biraa qabanis mindaa isaanii san hunda odoo fudhatin poolisiin huccuu takka qofaan kofoo takka qofaan isaan kana fuudhanii mana hidhaa keessatti darban jechuudha. Kun waan baay'ee tokko nama gaddisiisu jechuudha. Maaliif kaleessallee wareegama agas gahu kafalee borillee harka qullaa biyyatti gala jechuudha. Haa galu wanni guddaan ilmi namaa lubbuun jiraachuudha garuu haa ta'uuti waan hamilee nama cabsuu fi sammuu ilma namaa nama tuquu danda'u jechuudha. Saayikooloojii namaa jechuudha. Kana hubachuudhaan hawaasni keenya ilmaan Oromoodhaa sadarkaa idil addunyaa irratti argamnu kan biyya westernii keessatti argamnu kan biyya keessattuu ispeeshaalii adda durummaadhaan itti gaafatamummaa kana kan qaban hawaasa Oromoo biyya Saudi Arabiyaa keessa jiraatan koominiitii biyya san keessa jirtu Riyaad Jiddaa fi magaalota garaagaraa keessa jiran walitti dhufuudhaan yoo dhugaadhaan ilmaan Oromootiif kakuu qaban taate yoo dhugaadhaan kan ilmaan Oromootiif dhimmaman hojjetan taate yoo kagartee logummaa kamirraayyuu ka bilise ta'an taate hatattamatti ilmaan Oromoo mana hidhaa san keessa jiran mootummaa Saudi Arabiyaa wajjin mari'achuudhaan furmaata itti godhuun danda'ama jechuudha. Furmaata akkamii godhuun danda'ama? Tokko ilmaan Oromoodhaa biyya Saudi Arabiyaa keessatti hidhaa jiran kun mootummaan Itoophiyaadhaa akka gara biyyatti isaan galchu dhiibbaa katti godhuu danda'ullee jaralle. Tokko mootummaan Itoophiyaadhaan rakkoo biyya keessa jiru furachuu hin dandeenye. Nama rakkoo biyya isaa keessa jiru furatetu rakkoo ta'e ta'alaa dhaqee sii furuu danda'a. Mootummaan kun mootummaa dhaabbatee jiruu miti. Mootummaan kun mootummaa abbaa irreeti. Mootummaan kun mootummaa nama nyaatadha. Mootummaa dantaa hin qabne jechuudha. Ilmaan Oromoo biyya keessa jirtu hidhatti guuraata Saudi Arabiyaa hidhaa baasee naafiidhaan manaama jechuudha. Nama guyyaa adiidhaan sa'a torban qorraa keessa rafee abjootu. Nama akkasii jechuudha. Abiyyi jara tana abadan hin galchu. Abadan galchuufillee hin taa'ullee. Inumaa warra seera qabeessaanuu biyya sanitti socho'u. Poolisii Saudi Arabiyaa itti na dabalaa jedhan malee abadan jara tana gadhiisuuf hin deemu jechuudha. Obboloonni keenya nyaata lagatan rakkoon adda addaa ragaa jira. Waan nama hammeessu waan gartee ilma mataa nama dhukkubsuutu irratti raawwatamaa jira. Maatii ilmaan isaanii hidhaa Saudi Arabiyaa keessa jiru. Viidiyoo kana argan. Suuraa isaanii kana argan. Intarvii isaanii miidiyaa adda addaa irratti dhaga'an. Ka uummanni lallabu kana yeroo dhaga'u maatiin ilmaan isaanii mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessa jiru. Haadhaaf abbaan obboleeyyan maatiin haalii firri rafee bula. Nyaatee dhuga.
ilmi kiyya yoom du'a reeffi isaa yoom naagalaa eega malee ilmi kiyya lubbuun naagalaa deemu akkuma ofitti ilaala akkuma keessanitti ilaala mootummaan kun akkuma isaan interview godhanitti nyaata lagatanii guyyaa sadiif warri qaama itti gaafataman mana hidhaatii fi warri imbaasii dhufanii nu laalanii warri imbaasii dhufee nu laalee gaafa rabbi jedheen galtanii nuun jedhanii waan takka nuuf furmaata lafa nuun kenne nu biraa dabaranii nu biraa taranii jedhe lammiin biyya biraa ammoo torbaan takka hin ta'anii yeroo masun nu biraa bahanii gara biyya jiraa galan dhuga namni biyya Oromoon akka diinatti ilaalama Oromoon akka lammii biyya biratti ilaalama jechuudha kana jechuudha dubbiin jira jechuudha rakkoon jirtu rakkoo siyaasaa oliiti rakkoo biyyaa oliiti lubbuu ilma namaati lubbuu baraaruudha kun ilmaan Oromoo asan keessatti gaggabanii yeroo isaan akkasitti waraqaa walitti hargufan agartu maaltu si dhagahama yaa Oromoo maaltu nu dhagahama waliinahu mootummaan kun ummata Oromoo biyya keessa jiru naatoon qabu hidhaa baasee ajjeesaa jira si Saudi Arabiyaa sin galchu kan ofitti dhibbaan dhibbatti ka jiruutti naa dabalaa jedha malee si biyyatti sin galchu mootummaa biyya tasgabbeessuu dadhabee biyya jawqumiinsa keessa jiru bakka hundatti wal waraansa hamaa keessa jiru mootummaan rakkoo fi qaawa isaa tamana keessaa fi tabiyya keessaan furatiin Saudi Arabiyaa dhufee rakkoo ta'e furuu danda'u mootummaan kun ofitti rakkoo tana furuu danda'u garuu hawaasa Oromoo achi jiru akkamitti rakkoo tana furuu danda'ama tokko ilmaan Oromoo mana hidhaa san keessa jiran saayibboottan qaban yoo ka viidiyoo kana daawwachaa jirtan taatellee sheer walii godhaa dabarsaa biraan nagaa Sa'ad Ismail fakkeenyaaf yoo Saudi Arabiyaa mana hidhaa keessa jiran saayibboota alaa qaba saayibboonni kiyya sun biyyaan irraa dhufe gandaan irraa dhaladhe san haadha abbaa kiyya warra beekutu jira ijoolleen akka biyya biyyatti wal beeti biyya kamuu keessa ijoolleen jiru wal beena jechuudha ganda kam maatii kee beekan ilmaan Oromoo akkamitti galchuun danda'amaa isiniif himuu deema jechuudha koominitiin biyya san keessa seeraan sochootanii jirtan koree ijaarradha koree haala yeroo rakkoo ijoollee mana hidhaa kana keessaa baasuu dandeettu gadhaabbadha wal filaatii ijaarama hawaasni Oromoo koominitiin Riyaadii fi Jiddaa jirtan jechuudha ibsa baafadha maatii ijoollee warra hidhaa keessa jirtu ijoollee beekan qunnama maatii isaanii qunnama waraqaa eenyummaa isaan ibsu mootummaa Itoophiyaa wajjin naseena mootummaa Itoophiyaa waliin hin dubbatina imbaasii wajjin naseena direct yoo galamsoo ta'e galamsoo baalee roobee yoo ta'e baalee roobee dambidolloo ta'e dambidolloo bilbiltanii ilmi keessan hidhaa jira quba qabtanii quba qabna okay ilmi keessan akka biyyatti galuuf waraqaa eenyummaa isa ibsu qabalee irraa baasaa nu ergaa jedhani waraqaa dhaloota gandarraa baasaa nu ergaa jedhani maatii isaanii qunnama ijoollee san hidhaa keessa jirtus kabeeta yoo taate ijoollee hidhaa keessa jirtu maatii isaaniitiin bilbilaa xalayaadhaan haa ta'uuti namoota gara Saudi Arabiyaa imalan haa ta'uuti gama poostaatiin haa ta'uuti waraqaa eenyummaa fi waraqaa dhaloota isaanii koree tanatti haa erganii koreen achi Saudi Arabiyaa keessa dhaabbattan adreessa keessan teessoo keessan ifa godha ummata beeksisa addunyaarra facaasa maatiin hunduu achirratti haa ergu nama san fuutanii imbaasii Itoophiyaa wajjin naasoftan lammiin kun maqaan isaa Sa'ad Ismail Yusuf jedhama mana hidhaa giizaan kaakkanaa keessa argama maatiin isaa cinqamee waan jiruuf namni kun murtii tokkoon alatti warra ji'a ganaa fi hidhamuu jiruuf ji'a waggaa takka waggaa lama hidhamaa jiruuf namni kun akka gara biyyatti galu maatiillee waan barbaadaniif innillee waan hayyamaa ta'eef jecha nama kana gara biyyatti galchuu barbaannaa nu galchaa jedhaan mootummaa koree dhaabbati kun mootummaa isa wajjin dalagaa jechuudha mootummaa Saudi Arabiyaa kennitan koppii isaan qabattan yeroo mootummaa Saudi Arabiyaa kennitan qaamni itti gaafataman mana hidhaa Saudi Arabiyaa sun waraqaa ragaa waraqaa eenyummaa
lammii Itoophiyaa ta'uu namni sun ibsu waraqaa eenyummaa qaba, waraqaa dhalootaa qaba. Waraqaa eenyummaa fi waraqaa dhalootaa waan qabuuf mootummaan Suudi Arabiyaa namni kun Sa'ad Ismaa'il Yusuf jedhama lammii keetii narraa fudhadhuutii biyya galchi diduu hin danda'u abbatan. Dhoggaa seera addunyaatti seera idil addunyaatti dhoggaa. Awurooppaa irraallee diippoortii yoo akkasii galchuu barbaadan taate siistama kanaan seera kanaan si galcha jechuudha. Mootummaan biyya tokko fakkeenyaaf rakkoon dhimmi siyaasaa kee fudhataman qabu kufee jira biyyatti galuu qaba lammiin biyya kanaa yoo ka jedhan taate mootummoonni Awurooppaa maal sirra suqatan waraqaa ragaa dhalootaa fi waraqaa mattaawaqaa sirra suqa mootummaan yoo argate imbaasii Itoophiyaa dhaqaa lammiin kun lammii keetii dhimmi isaa biyya kana keessatti galmee isaa cufamee jira dhumee jira kanaafiyyuu narraa fudhadhuu biyyatti galchi jedhan akka biyya galchuuf liisii baasee naa kenni jedhan diduu hin danda'u abadan. Waraqaa ragaa eenyummaa Itoophiyummaa isa ibsu waraqaa dhalootaa fi waraqaa eenyummaa harka qabannan paaspoortii fi argannan mootummaan biyya sanii hidhaa keessa si teessisuu hin danda'u. Imbaasiin Itoophiyaa illee diduu hin danda'u. Dirqama xalayaatiin galchatte kana fudhatama argatee liisii baaseen sii kennamee gara biyya keetii galtaa jechuudha. Biyyi sun seera qabdi. Yoo seera qabeessa malee biyya san keessatti kennamtu taate waraqaa seeraan hin qabaanne biyya sanitti mootummaan biyya sanii naga dhiisee ammallee biyya sanitti dalagadhaa miti. Lubbuun maatii keetitti galuudhaan rakkoo furmaanni jiru. Ta jireenya, ta dinagdee, ta waa hedduu boodatti deebina. Amma lubbuu walii baraaruudha. Xiinsammuu obboleeyyan keenyaa saayikoolojii isaanii kana dandamachiisuu qabna. Kana godhuudhaan rakkoo isaanii furuun danda'amaa jechuudha. Koominitiin biyya san keessa jirtan, hawaasni biyya san keessa jirtan jalqaba itti gaafatamummaa akka qabu isinii jechuudha. Yoo koominitiin biyya san jirtu ta biltsiginnaa ta PP ta'uu baatte malee, yoo PP biltsiginnaadhaaf ergamuu baatte malee koominitiin hawaasa Oromoo Riyaad Jidda jirtan, yoo kaa PP biltsiginnaa Abiyyi Ahmadiif dalaguu baattan taate malee obboloota keenya kana hayyama biyya sanii qabdan, koree dhaabbattan, jaaramtan, dhimma isaanii kana jala deemtanii obboloota keenya hidhaa keessaa qabaasuu danda'u mootummaa caala isinii jechuudha. Imbaasii Itoophiyaa caala isinii jechuudha. Waraqaa eenyummaa isaanii finnaan qabiidha. Imbaasiin Itoophiyaa diduu hin danda'u abaddan seera addunyaatu isa dhooga. Seerri waliigalteen idil addunyaa imbaasiiwwan waliin dalagan kana jechuudha. Lammii Itoophiyaati. Nurraa fudhadhu jettiin biyyi sun lammii kun lammii gadi dirqama kennaa jechuudha. Ragaa fiiti jedhan kunoo ragaa qabalee Dambidolloo dhalatee Jimma dhalatee Ilubbaaborii dhalatee Baalee Roobee dhalatee Awwadaayii dhalatee Shaashammannee dhalatee achirra jira. Diduu hin danda'u dhooguu hin danda'u liisii baasee dirqama irraa fuudha jechuun mootummaa Suudi Arabiyaadha. Ijaaramtanii yoo kana gootan furmaanni dhufa jechuudha. Yoo kanan goone taate mootummaa Itoophiyaadhaa eegganna jettan taate isin nama tiisisa irraa damma'itu jechuudha. Bishaan raachaa tapha hantuutaa lubbuu akka jedhamu gartee mootummaadhaaf siyaasa dhimmi siyaasaati. Garuu isaaniif dhimmi isaanii dhimma lubbuuti. Garaa nama nyaata. Ilmaan Oromoodhaa du'aa jiran. Mana keessatti ifudhanii fajjeesaa jiran. O asan wata akkasii walitti argufan maaltu si dhagahame yaa ilmaan Oromoodhaa? Ka qilleensa arganne ka aduu agarre mana tokko keessatti nama 500,000 ka hidhan waan addunyaa irra hin jirre bara. Kanaaf dararaa kana hunda keessaa ilmaan Oromoo ka baasuu danda'u tokkoffaadhaan hawaasa Oromoo biyya san keessa jiran jechuudha. I think tokko yeroo gara kaluu kana ka miidiyaa OBN irratti agaree biyya galee dura taa'aa hawaasa Oromoodhaa magaalaa Riyaad jedhama. Biltsiginnaa guddaadha. PP guddaa. Biltsiginnaa guddaa miidiyaa OBN irra taa'ee waa'ee jijjiiramaa isa. Waa'ee rakkoo ilmaan Oromoo lubbuun darbaa jirtu dararamaa jiranii dhiittaan mirga nama gochishuu kanneen san irratti raawwatamaa jiru kana hin dubbatu jechuudha. Dantaa isaanii guuttachuudhaaf garaa isaanii guuttatanii lafa kaaree 500 fudhachuudhaaf warra ilmaan Oromoodhaa gurguratan. Warra qabsoo Oromoodhaa sakaalan warra akkanaa kana jechuudha. Hawaasni Oromoo achi jirtan uummata akkanaa kana of keessaa qulqulleessuu qabdan. Of keessaa xaraguu qabdan.
siyaasa kamiifuu hin loogina lammiif dhaabbadha siyaasa namni kamiifuu hin looginaa hin gargaarinaa cinaan dhaabbatina garuu lammiidha kun dhimma dantaa siyaasaati miti dantaan rakkoon dararaan isaanirra gahaa jiru kun rakkoo siyaasaa oliiti rakkoo biyyaa mootummaa oliiti ka jennu kanaaf jechuudha. Kanaaf ilmaan Oromoodhaa kan achitti jumlaan guursisaa jirus mootummaa kana kan isaa jiru mootummaa kana kan dararaa jiru mootummaa kana har'a ilmaan Oromoo mana dhaa Suudi Arabiyaa keessa jiran 100 yoo shallagaman 90 yoo shallagaman maatiin 90 kun Itoophiyaa keessatti nama meeqa xiinsammuun isaa saayikolojiin isaa obbolooyyeen isaa haati abbaan mana tokko keessa nama meeqa jira namni shanoo jiraate agaree jiran namni shanii sammuun isaa halkanii guyyaa waan obboleessi isaa kana yaada yoom reeffi isaa naa dhufa yoom biyyatti naa gala du'e moo maal keessa jira sa'a 24 kana yaada jechuudha maatiin. Inni biraa immoo warri biyya alaa jiru weestarnii biyyoota lixaa kana keessa Ameerikaa Kanaadaa Noorz Ameerikaa jiru Awurooppaa jiru imbaasii Suudi Arabiyaatti yoo ka'irra baanu taate imbaasii Suudi Arabiyaaf mootummaan Suudi Arabiyaa furmaata biraa godhuufii hin danda'u waan nama isiniin jedhee kana alatti galchuu barbaada een barbaada garuu maaliin galcha ragaan qabu ka ragaa ittiin mootummaa Itoophiyaatiin lammii kee kana narraa fudhadhu jedhuun hin qabu mootummaan Itoophiyaa immoo hin kennu akkam goote ijoolleen as jidduutti dararamaa jirti lama ijoolleen ilmaan Oromoo kana jidduutti dararamti odoon asii biyya alaatii miti addunyaa kanarra hiriira baanee ijine UN galchuu dandeettu ijoollee kana namni waraqaa eenyummaa isa ibsu hin qabne tokko yoo biyyi sun digde abaddan waggaa 10 mana san keessa teette malee biyyi sun si qabatu namu si galchuu danda'u eenyummaa isaa yoo fide garuu namni tokko fidee fi kunoo an lammii biyya kanaatti jedhe daqiiqaa keessa gala daqiiqa galuu barbaadanii haadha babbaan ilmaan keessan biyya san keessatti hidhaa jiran yoo ka gartee koominiitiin maan tunuu ijoollee tanna nuun dhaqqabdu nuun baraartu jettan yoo achi obboleessa qabaate ka iqaamaa qabu ka seera qabeessa ta'e abbeeraa eessumaa ta'u firaa haa ta'uti Oromoo namuma san beeku haa ta'uti itti bilbilaa waraqaa eenyummaa baasaa fi gandarraa waraqaa dhaloota baasaa itti argaa mana hidhaa dhaqee ilmi ibalu mana hidhaa akkanaa jira waraqaa eenyummaa kee kunoo akkaasaa inni achi keessaa bahuu danda'uu fi itti galuu danda'u mootummaa Suudiin mijjeessa waraqaa eenyummaa irratti argannan waraqaa isa ibsu argannan mootummaa Suudi Arabiyaa daqiiqatti isaan galcha daqiiqatti kana beekuu fi hubachuun barbaachisaa garuu yoo kanan taane taate rahmata mootummaa Itoophiyaa hidha ka jettan taatan dogoggortanii jettan mootummaa tasattuu rakkoo keessa jiru rakkoo keessa na baasiin hin taati nama tasattuu rakkoo keessa cinqaa keessa jiru cinqaa keessa na baasi jettee itti lallabatta ati jetta waan hin taane jechuudha furmaanni jiru furmaata anamma sinii himee tanaa fi tana qofa waraqaa eenyummaa waraqaa dhalootaa maatiin ilmaan keessan Suudi Arabiyaatti hidhaa jiru baafadhaa qopheeffadhaa nama fira achii qabdanitti erga haalatti mootummaa san qunnaman haala sanatti ilmaan ijoollee sanitti qunnamanii biyyatti galuu danda'an mootummaa Suudi Arabiyaa mijjeessa imbaasii Itoophiyaati miti kunoo lammiin kun lammii biyya keessaniiti seerri keeyyatni akkanaa seera guyyaa akkana idil addunyaatti Jeneevatti tumameen maaliif pirootekshinii lammiin laala seerri biyya Jarmanii jiru Suudi Arabiyaa jirullee tokkuma fakkeenyaaf tun biyya dimokiraasii haa taatu malee haala gara biyyatti galuu irratti tokkuma mootummaan Jarmaniillee alawoo fakkeenyaaf biyyatti nagalchuu ka barbaadu taate waraqaa Itoophiyummaa kiyya ibsuu arganne nagalchuu hin danda'u biyya tana waggaa 10 asin maraadhee rakkadhee urraahee ofii kiyyaa maraadhee nagalchaa biyya tanaaf jedhee ni ka'uu galee malee siniidhaan wanta akkasiin godhan maallaqa sitti hin kennan barnoota barachuu hin dandeettu dalagaa dalagachuu hin dandeettu waa hundarraa sugguran jechuudha garuu yoo atiin mattaawoo qaba tokko sirratti qaran odoo ati nagalchaan jedhin daqiiqatti biyya tanarraa si darban daqiiqatti imbaasii Itoophiyaatu waraqaa kana kenne mattaawoo kee argatan mootummaa kanatu deemee isa gaafate jechuudha seera ittiin bulmaata imbaasiileen idil addunyaa mootummoonni addunyaa tumatantu jira Jeneevaa konveenshin bara 1951 fi 62 seera tumatan kanaan addunyaan bulti qabiyyeen mirga namaas gaafsan kaahame
lammiin biyya tokko keessatti waraqaa eenyummaa fi waan isa ibsu kan qabaanne taate akkamitti gara biyyatti galuu danda'a. Yoo maal godhe yoo maal fide galuu qaba kan jedhu seera addunyaa kataa'ee lafa taa'u jira barraa'ee. Seeraan deemte addunyaan seera kana guutuudhaaf maatiin obboleeyyan biyyatti sharoolee godhaa walii dabarsa. Maatiin isaanii waraqaa eenyummaa isaanii arganii fi galuu qofa. Suudi Arabiyaan akka biyya biratti si gadhiiftee akka Awurooppaatti jiraachuu hin dandeettu. Carraa hin jiru carraa biyyatti galanii maatii wajjin jiraachuutu dhumate. Yoo biyyatti hidhamtee bar maatiin kee haati qattoo guddattu nyaata sii fidanii bar ija keessa si ilaaltee deemtaate. Abbaan kee ija keessa si ilaalee si biraa deema. Kana uummata mootummaa poolisii ruusa quufte kan dhiiqollee naatoo namaan qabne ka hafuura namaan kennine ka aduyyuu gabbaatee qilleensa dhagarre ka asan keessa azaaba keessa si gubdu qiyaamaa kana gettatame keessa rabbi sinaa baasu. Kana godhuu qofa falli jiru furmanni jiru. Mootummaarraallee keerii takka eegina. Raamata takka eegina. Ilmaan Oromoo biyya Suudi Arabiyaa keessa jirtan koominitiin hawaasaa irra deddeebi'ee iyyaa jira. Walitti dhufuun koree dhaabbattanii maatii isaanii qunnamuun namoota achi keessaa beektan haala isaan ittiin waraqaa eenyummaa isaanii biyyarraa fidanii lisipaaseen itti hojjetamee fi biyyatti galuu danda'u koree wayii ijaaramee godhuu qaba yoo kana hin taane furmaanni jiru akka lallabaa ooltan malee. Furmaanni biraa tokko hin jiru tokko mee namni furmaanni hin jira ka biraa ka jettan lafa raqaa biyya addunyaa guutuu seeraan bultu yoo Itoophiyaan seera hin qabaanne addunyaa seeraan deemti. Mootummaan Itoophiyaayyuu lisipaasee masanuu kennuuf silaa jallina malee achuma dhufee maqaan kennu balu dhaloonni keessa kan namoota kana hunda lisipaasee dalagee mana itti qoodee fi ganama san achii baasee xayyaaraan galchuu danda'a. Garuu mootummaa akkasiiti miti. Kanaaf koreen dhaabbateen maatiin waraqaa eenyummaa isaanii biyyarraa fidee mootummaa Suudi Arabiyaa wajjin wal qunnamtii godhanii qaama dhimmi ilaalu wajjin eenyummaa isaaniitti kennuun koppii of biratti hambisuun waliigaltee waliin mallatteessanii mootummaa Suudi Arabiyaa wajjin haala ittiin ilmaan Oromoo tana biyyatti galchan bu'uura lafa kaa'atanii itti deeman malee imbaasiin Itoophiyaa raamatan qabu. Kana isin himaa kanuma jedhaa galatooma nagaa keessa jiraadha.